Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a oduu haaraa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Innis dhimma artistii Ittiqaa Tafarii fi dhimma hoogganaa FBI obbo Lammii Taayyee irratti wantoota odeeffannee qabnaa fi maal irratti akka wal dhaban, akkamitti akka wal dhabanii fi akkamiin akka obbo Lammii Taayyee artist jaalatamaa fi artist kabajamaa Ittiqaa Tafarii akkamiin akka cunqursee odeeffannoo guutuu qabannee jirra. Video kana warroonni laayikiin godhanii fi warroonni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegallaa. Gamanumaan gara video. Gufuu qabsoo saaxiluun qaama qabsoo keessaa tokko waan ta'eef malee ajandaa uumuuf miti nu of kolchaa Oromoo ko. Saatii kana yookaan yeroo kana wantoota Oromoo yaachisu hedduutu jira. Dhumaatii lammiilee hedduutu jira. Garuu immoo nuti ajandaa uumuuf osoo hin taane haqni yookaan immoo dhugama baasuuf waan barbaanneef. Gamanumaan gara dhimma hoogganaa FBI obbo Lammii Taayyee fi artist Ittiqaa Tafarii odeeffannoon qabatamaan kunooti. Dhimma kana yeroo dheeraaf namoonni tuttuqanii sodaatu. Ittiqaanis yeroo hundumaa hojii haaraa narraa eegutti dhimma dhuunfaa kiyya ummatatti hin bahu yookaan ummatatti hin himu jedhee. Ittiqaa Tafarii obsa namni kamuu obsuu hin dandeenye oduu kana hanga danda'een dhoksii ji'a jahaaf tursiisuu danda'e jira. Dhimmichi kunuu kana fakkaata. Jalqaba bara 2019 abbootii qabeenya badhaasa konkolaataa furtuu goota keenya artist Haacaaluu Hundeessatiin lafa gootichi eebbisaa addunyaatti wareegametti bakka bu'aa eebbisaa jedhanii kennamuu fi hedduun keenya quba qabna. Konkolaataan sun duruma rakkoo kan qabu waan tureef waggaa tokko oliif waliin rakkachaa ture. Si galaafatti jedhamee yoosuu gurgure. Qarshii sanatti waan harkaa qabu dabalee konkolaataa miliyoona tokko bituuf hiriyaa isaa waliin osoo deemu buufata gurgurtaa konkolaataatti obbo Lammii Taayyeen wal arge. Waan itti jiru erga baree obbo Lammiin dhiisi hin bitin dilbata dhufu Jaamboo Jotee fi Galaanaa Garumsaa wajjin sim barbaada jedheen. Ittiqaanis makiinicha yookaan immoo konkolaataa bituu dhiisee dilbata obbo Lammiin beellameef eeguu eegale. Dilbata san wal argan. Obbo Lammiin maaliif akka isaan barbaade yoo gaafatan Ittiqaan ummata Oromoof aarsaa guddaa kanfalee konkolaataa isa hin madaallee bituu yookaan immoo oofuu hin qabu sanaaf gargaaruu barbaade jedhee Jaamboo Jotee fi Galaanaa Garumsaatti hime. Innis akkas jedhe. Konkolaataan koo Hyundai Tucson modeelli isaa bara 2019 miliyoona 2.5 nan kennaaf qarshii miliyoona tokko harkaa qabu haa naaf kennu kan hafe miliyoona 1.5 dhaabbanni keenya waltajjii garagaraa hojiisii akka kanfalatu gochuu ni dandeenya. Gaafa qarshii miliyoona walakkaa dabale maqaa makiinaa maqaa kootiin jiru gara maqaa isaatti nan jijjiiraf jechuun Galaanaa Garumsaa fi Jaamboo Jotee duratti waadaa gale. Ittiqaanis qarshii of harkaa qabu miliyoona 1 akkaawuntii baankii obbo Lammii Taayyee fi haadha manaa isaa sadaffaa aadde Ayyaantuu Abarraatti galchii bakka bu'ummaa faana konkolaataa fudhate. Sana booda Ittiqaan komii gara Lammii irratti ka'aa jiru yoo dhagahu qarshii miliyoona walakkaa liqeeffatee akkuma waadaa walii galiin qarshii qopheessi maqaa naaf jijjiiri gaafa jedhuun obbo Lammiinis baqatee yookaan immoo waadaa jalqaba yeroo qarshii miliyoona 1.5 dabaltee maqaa gara keetti si jijjiira jedhee waadaa galeef miliquun gara Dubaayii deemuudhaan
ji'oota hedduuf ture. Dubaay irraas deebi'ee osuma mimmiiliquu waggaa tokkoof baatiin tokko guute. Caamsa 6 bara 2014 ittiqaan konkolaaticha osoo oofaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin marfamee qabame. Maal jennaan obbo Lammii Taayyeetu idaadhaan qabsiisee ajaja mana murtiisi jedhamee yooma san makiinichi yookaan konkolaatichi ittiqaan oofaa jiru qabamee gara mana murtii deeme. Jaamboo Jotee fi Galaanaan bilbilanii obbo Taayyee yeroo gaafatan qabeenyi dhaabbata keenyaa Finfinnee Integrated Trade jedhamu hundi dhoorkii itti baheera, idaadhaan qabaminaan sirreessa, yeroo naaf kennaa jedhee na eegaa jedhee achumaan dhokachuu eegale. Himana irratti banamee qabamee hidhame. Obbo Taayyeen hidhaa guyyaa 6 booda jaarsummaan waggaa tokko konkolaataan miliyoona 2 ol dabaleera waan ta'eef ani cheekii birrii miliyoona 7 ittiqaadhaaf nan kenna jedhee ji'a tokko fuulduratti bitee hagayya 30 bara 2010tti cheekii gogaa barreesse. Sinaa baankii cheekiin guyyaan gahee gaafa ilaalan akkaawuntii inni barreesseef kan bara Keeniyaa irraa galu banatti diiyaasporaa akkaawuntii maallaqa hin qabnee fi cufaadha closed akkaawuntii ta'een ittiqaa yeroo lammataatiif sobee gara biyya alaa baqatee bahe. Haaluma kanaanis ittiqaan osoo diina meeqaan marfamee jiru taaksii yookaan immoo miilan kan inni socho'aatii jiru. Era deddeebiin ani namoonni jajjaboon jaarsummaan gaafatamee argamu waan hin dandeenyeef himannaan irratti banamee yakka cheekiin gowwoomsuun osoo barbaadamu karaa daangaan baqatee Keeniyaa gale. Erga bahees homaa nan gochuu hin dandeessu, akkuma ati sirba warraaqsaa ummata biratti fudhatama argatte nutis oduu ummanni jaalatu takka yakka miidiyaa keenyan takka yoo miidiyaa keenyan dabarsine ummanni nu cinaa hiriira jedhee dhaadachaa ture. Kana malees doorsisa hedduus ittiqaa irraan gahaa ture. Dhimma dhuunfaa koo tuffadheen dhiisin malee anuma akka dhuunfaa kootti sagantaa garagaraa dhaabbanni isaanii faana qopheessee qarshii 150 kana malees dargaggeessi hojii koomeedii yeroo gabaa keessatti dargaggeessi hojii koomeediin yeroo gabaabaa keessatti ummata biratti fudhatama argati. Kaabbitoo Jaakoo Amaantee 220 ganii FBI irraa ari'ee jira. Artist Lijaaredis akkasuma 150 dhorkatee jira. Namoota manaan ijaaree isiniif kenna jedhee namoota dhibbaan lakkaa'aman mindaa waggaa tokko liqeeffatanii sheerii bitatan, maallaqa qonnaan bulaa kan diiyaasporaa sheerii bitanii fi mindaa hojjettoota FBI hedduu saamee jira namtichi kun. Kiraa istiidiyoo FBI dabalatee himannaa 50 ol of irraa kan qabu. Kana hunda awwaalee har'a Keeniyaatti galee qabsoo gaggeessa jedha. Waraabessi biyya isaa hin beekne deemee kal'uufnaaf afaa jedha. Hedduu nama gaddisiisa Oromoo koo. Amma kun akkuma jirutti ta'ee namoonni jaalala ittiqaa qabdan akkasumas quuqama Oromummaa qabdan ittiqaa Tafarii Torbii takkatti konkolaataa dachaa san ta'u bituu fi dandeenya. Baay'inni keenya maqaa yookaan gufuu walitti ta'uu ooluu hin qabu. Namoota kaawwanii taaksii fayyadamuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan ittiqaan halaalaa mul'ata. Oromoo keenyatu halaalaa itti fiigee ittiqaa keenya hidhee jaalala keessa diinaaf saaxila. Ji'a 6 istiidiyoo irraa hafee dhokfatee rakkachaa ture jira. Gaafuma of biraa dhabne qofa bohuun gurraacha uffachuun fala hin ta'u. Maal gochuu akka qabnu irratti mari'anna. Kana kan jette micayyoo jabduu, dubartii jabduu, gaazexeessituu fi artist Masarat Dhaabati. Jabduu teenya jabaadhu ittiqaadhaaf makiinaa caalu yookaan immoo konkolaataa caalu bituu fi dandeenya.
Oromoon gurmummaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Haasawa kana sheer godhaatii Oromoo hunda biraan gaa'isni jedha galatoomaa.